maata baay'ee nu boostani baay'ee dhugaa dubbachuuf jecha qabsoo addaan hin cinne haga guyyaa 5 guyyaa 6 qorra keessa waan fedhe keessa siqaa keessan argaa jirtu kun hunduu oromummaadhaaf yaa baay'ee sitti boonnee jira qeerroof qarree London galanni keessan guddaadha akkasumas immoo isin galanni keessan immoo bilisummaa haa ta'u sun jechuu barbaada ittaansi immoo ijoolleen London jiraatan kada qofa miti isin baay'eedha Oromoon please sa'a kanatti bira dhaabbadha warri biyya guddate keessa jirtan warri gabboodhaaf hojiif jecha warri isa Roomaa keessa irraa no gadi baafan madda qeerroo Londoniif qarree London akkuma jarreen kana akkuma kun jarri kun taaggalanii poolisii wajjin maal jesi qaajara argaa jiran siillee gadi baa please sinigeli falmadha tokko taane adeemu hundi keessan jawaadha sa'aatiin kun sa'aatii murteessaadha sa'aatii itti fayyadamu qabdan jechuu sa'aatiin kun sinigeli sa'aatii baay'ee sa'aatii murteessaadha sa'aatiin kun kanaaf qeerroof qarree yookiin Oromoon London jiraatan kan gadi hin baane please adara Oromummaa jarri kunis kan jarri bakkee jiraniif nyaata bakkeetti wanta garaagaraa bakkeetti dhaqamaa jiru maaliif Oromummaadhaaf sinigeli siillee gadi baa duuti biyyaa wajjin irribaa jedhan miti gaafa taratan duuti biyyaa wajjin irribaa jedhan so marti keessan please gadi baa biyyattiin biyya guddattiidha biyyi sun firdamii qaba sinigeli Oromummaa keessaniin amma tokkummaa keessan jabeessaa please haga guyyaa har'aallee kun qeerroon London dhugaa dubbachuuf jecha seenaa adda galmeessaa jiru garuu ijoollee kun lakkoobsa dhugaan sinitti maanamma ijoolleen beekulee keessa jiru jechuudha achi keessa kanaaf kan ijoollee hedduun jirtu biyya keessa baay'ee jira Oromoon qeerroon London qarree London Oromoon gadi ba'a tokko ta'a sinigeli adaraa keessan please keessattuu artist Shukurii Jamaal galanni kee guddaadha maaliif yaada bilchaataa walii galteedhaan poolisiillee maal jedhee wanta jirami akka maanguddoo kin akka nama guddaa jirami bakka baay'ee nama gammachiisa wanti jiru achi keessa waan ta'aa jiru baay'ee nama gammachiistu baay'ee akkas gaafa si dhichistanu diinni ila amma sa'a kanatti bilchiqinnaan illee warreen kaan illee maraachuu hedaa jiru unata nama maraachuu dhaaf deemaa jiru sinigeli waan adda ta'aa jira waan bakka waan nama gammachiisu waan namatti tolu waan ijinama OMN yoo ilaaltanii ani OMN ilaalee ofuu dhabee jira dhugaa dubbachuuf jecha Oromoo ta'uu kootti nan boone hedduu sinigeli biyya Oromaa keessatti sanuu akkas dhiichisanii akkas gadi baanii poolisii jillee walii galteedhaan poolisiin achillee jilbeenfatee jira wajjiniin tokkummaa Oromoo ibsaa jira sinigeli baay'ee bareeda kanaaf iyyuu warri leen baane gadi baa aadaa Oromummaa keessanii jarri kun Oromummaadhaaf malee waan nyaatan waan dhugan dhabanii miti jarri kunis qorra keessa jiru sinigeli qorra keessa bulaa jiru jarreen kun maaliif Oromummaadhaaf malee waan biraatiif miti kanaaf iyyuu adaraa keessa warri gadi hin baane gadi baafal madda warra jirtan sinigeli adaraa Oromummaa please tokko ta'a deema baay'ee nu boostanii jirtu baay'ee gammannee jira baay'ee an karaa kotti baay'ee gammadeen jira an qofallee miti Oromoo hedduun baay'ee gammannee jira jechuudha itti aansee immoo ijoolleen keenya ijoolleen Oromoo ijoollee biyya feetan jiraadha Oromoo qofti suuraa hin taane maxxansinaa suuraa hin taane keessaa fu OMN irraa screenshot gootanii maxxansinaa waan hin taane maaliif bilchiginnaa naafteenyaan diina keenya ijoollee Oromoo siniif galamiti bilchiginnaan afaan Oromoo dubbattu kun diina Oromooti naafteenyaan diina Oromooti isin immoo akka carraa ta'e osoo viidiyoo waraamaa jiru viidiyoon dogoggoraan keessa galee jira OMN keessa dogoggoraan galee jira wanti garaagaraa kun dhaamuunis du'as yoo ta'e gootummaadhaaf barsii galee Oromoo abbaan fedhe waan fedhe yoo ta'e seenaa galmeessaa jira sii galee namni bakka taa'etti yuduun ni danda'a kun garuu seenaa cimaadha sinigeli namni akkasii kun seenaa guddaa galmeessaa jira kanaaf iyyuu please suuraan taane maxxansinaa ijoollee Oromoo bakka hin taane dhaabatinaa sirriitti nima dhugaa dubbachuuf jecha suuraan sun dogoggoraan OMN sagalee jira isin garuu OMN irraa screenshot gochaa jirtu ijoolleen Oromoo dhiisaa darba kana ajaddaan godhatina kun wanti fedhe haa ta'u maal biyya keessaa qeerroon du'aa jira meeqa du'aa jira biyya keessaa qeerroon keenya hedduu du'aa jira argaa jirtanii kanaaf iyyuu soo waan akkasii hojjetina ijoollee Oromoo adaraa keessa bilchiginnaa lafa hambanti isin eeggataa jirti naafteenyaa lafa hambanti isin eeggataa jirti sinigalee isin waan akkasii hojjetina naafteenyaan bilchiginnaan ammalaa maraachuu heddi imbaasii suni biyya Itoophiyaatiif yookaan namicha kanaaf galii guddaa galcha waan ajaa'ibaa hojjeta imbaasiin sun osoo banaa ta'e
amma garuu carraan jara awwaalamaa jira sinii galee rifatanii jiru sinii galee isin ijoollee Oromoo immoo kwaanti sin maxxansuu qabdan alaabaa keenya alaabaa Oromoo artistoota Oromoo qeerroof qaree keenya kana qof maxxansaa fuula Facebook irra kan waa maxxansaa waan biraa isa waan diini sitti gammadu wajjitina abadan sinii galee mudannoo hedduu jiraachuu danda'a maaliifi atama gaafa nama dha'uu deemtu yookaan duuta yookaan ajjeesta kawlettaan sinii galee yookaan duuta yookaan ajjeesta mi akkasi so isin gaafa waan takasi maxxansanu diinni keessa ni gammada sinii galee nuti immoo ijoolleen Oromoo immoo diina baay'ee qaba nuti diinni keenya baay'eedha sinii galee maaliif Oromoon birrii abjedhee garasa gurguratee illee Oromootti deebi'ee qabsaa jira waan ta'eedhaaf isin sa'aatii ijoolleen Oromoo akkamitti ta'uu isaa kanatti dhugaa rabbi please wala dhageenyu aga wala dhumaa kooti wala dhageenyu Facebook irra waan isin maxxansuu qabdanu waa'ee Oromummaa keessanii alaabaa Oromoo warreen falmataa jiran kana qeerroof qaree jira kana post godha Facebook irra post fidaa Facebook mataa miloo dhawsa suuraa Jawaar Muhammad suuraa Baqqalaa Garbaa suuraa Hamzaa Booranaa kana post wa Facebook irra waa biraa dhiisan nurraa dhugaa isinitti himaan wanta diinni gammadu wanta naafxanyaan gammadu in hojjetina sinii galee amma naafxanyaa yoo ilaaltani viidiyoo jarri Abbaay miidiyaa irratti haasaa jiranu waan baay'ee fokkataa sinii galee gadi baay'achaa jiru qeerroo namoonni Itoophiyaa kina warri Amaaraa yookiin warri naafxanyaa biyya London jiraatani gadi baay'achaa jiru warri Amaaraa dabarsaa jiru erga kan isin immoo Abbaay miidiyaa irraa download gootanii kan warra naafxanyaa Facebook irratti post gootu isin jaraaf ajandaa ta'aa jirtu isin jaraaf ergamaa jirtu isin jaraaf wanta ta'aa jirtu wanta ta'ani kun hin barbaachisu dhiiroo maal taatanii kun hin barbaachisu sitti mu waan tokko guyyaa shan biyya London keetu waayitaa jiru waan baay'ee bareedaadha kun eenyu kan ijoollee Oromoo kana naafxanyaan gadi baatee haasaan jirtu naafxanyaan suuraa keenya post gochaan jirtu naafxanyaan ajandaa godhachaan jirtu isin maaliif jiraaf ajandaa taatu sinii galee amma tubor biyya London keessatti naafxanyaan gadi baatee alaabaa qabattee gadi baatee eentu post godha ijoollee Oromoo post godha እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ijoollee Oromoo post godha kun immoo beekamaadha kun ta'uu hin qabu dhiiroo waanuma naafxanya hagam beekumsa qabaadhu waanuma naafxanya dachiis gadi balleessi nuti ajandaan keenya karooma keenya qofa sinii galee nuti iyyuu jaraaf ajandaa ta'a malee jarri baktiin kun jarri dhumtuun kun jarri seenaa hin qabne kuni nuuf ajandaa ta'uu hin qabdu sinii galee ilmaan Oromoo ila jarri kun naafxanyaan borga nama gadi baatee London keessatti wanta garagaraa gochuudhaaf deemaa jiru maaliif Abbaay miidiyaa yoo dhageessanii waan akka siyaasaa jiru sinii galee Abbaay miidiyaa irratti gadi baay'achaa jiru gaafa jarri gadi baanii falmatanu gaafa jarri alaabaastee wanta garagaraa godhanu isin ijoolleen Oromoo jaraaf ajandaa hin ta'inaa baminin ta'amir piisaan irraa kun hin barbaachisu siniini ati kan kee faarsi Oromoo taate jirti Oromummaa kee faarsi nuti goota ayyuu artistii aktiivistii baay'ee qabna nuti keenya faarsina sinii galee jarri waan fedhan haa godhanu jarri hagaarraatti naafxanyaan tokko gadi baatee suuraa ijoollee kan warra London kana post gochaa hin jirtu sinii galee mo'amanii jiru nuti immoo moonee jira saati kanatti sinii galee ijoolleen keenya goota taatee sabboontonni keenya imbaasii Itoophiyaa cufsiisistee guyyaa 6 ga'ee jira sinii galee isin ijoolleen Oromoo waa tokko hubachuu qabdu please ijoollee Oromoo suuraa naafxanyaa kan warra miliiniik haga fedhan waan itti ilaa sigarrama miti itti garaami bukkee darbi si galee itti garaami bukkee darbi malee post gootee hin gammachiisin diina jarra maal goota jaraaf ajandaa taata ati jaraaf ergamtuu taata natti mimee suuraa naafxanyaa maxxansinaa wanta viidiyoo gaggabaabaa kan naafxanyaa maxxansinaa siif kolfa ta'uu danda'a siif qalbii ta'uu danda'a garuu kun immoo jaraaf maal ta'a ajandaa taasi galee akkas gochaa jira itti gammadu bilsiginaa illee deeggartuu naafxanyaati jarri itti gammaddi si galee dhiiroo ulatee non milaachuu kanarratti walii galuu qabna ijoollee Oromoo marti keessa bilisummaan wanti hundiyyuu kan gonfatu uummata Oromooti si galee garuu dogoggortanii kan naafxanyaa suuraa naafxanyaa abaydin keessaafu yoo jarri gadi baatee bor biyya London sanatti gadi baatee waan tokko dubbatte isiniif qalbii taphaa ta'uu danda'a nurraa dhiisa naafxanyaadhaaf bilsiginaa diina uummata Oromooti sinii galee ati kan kee faarsi ati alaabaa kee faarsi ati goota kee faarsi ati hayyuu kee faarsi Oromoo dhiisi nurraa warra naafxanyaa si galamii tarii sigaraan si gubatee suuraa wayyaa gartee post gochuu dandeessa Facebook irratti no kun ta'uu hin qabu maaliifi
nafxenya gooti kan jara posti gootu eenyu miidiyaan jara eenyu kan jara gabaasa jiru si Oromoodha gabaasa nafxenyaatiin gabaasiin ati maali ati Oromoodha mi nafxenyaadhaan gabaasiin dhiiro nafxenyaa biltsiginnaan tokko jirri kan akka waliiti abedin an dhugaara biqila gaafa yani suuraa yookiin intina jara argu lumutti keessattuu alaabaa argu walla wittu qawway sinigalee singaruu posti yo Facebook irratti commenti dhaaf moo ku wallaaluma moo kun beekumsa ana nafin galli mana sigalami Oromoo ta'ee Oromoo akka keetii kan kee dhiisee kan nafxenyaa faarsaa jira maaliif warra garaaf jiraatu ati moo kan saba keetii quuqamtu ati moo kan tokkummaa kee jabeeffattu kan nafxenyaa alaabaa jaraaste viidiyoo jaraaste oduu jaraaste in gabaasini tuffadhu bira darbi situ gabaasaa jira bara waan irraanfatame waan namni dhageenye situ dhageessaa jira bara warri kaan immoo sheerii commenti liking godhina sila gurbaan tokko abbaay miidiyaa irra gadi buusee kan warra nafxenyaa kana gadi buusee posti godhe Oromoodha bara Oromoodha nan beeka gurbaa sana me maal posti gooda eenyu timta eenyu gabaasita dhiiro sitaafi jira ajenda sigalee in gabaasini maarraa goota jarri haasaanu nuti afaan qabnu nuti keenyaan bunna kanarra dhumaa jiran Oromoon keenya maaliif afaan keenyaaf sigalee keenyaa xaqqabne qubee keenyaan afaan keenyaan sigalee nuti qabna waa ittiin boonnu alaabaas qabna waa ittiin boonnu maarraa goota jararraa dhiiro waa jira naasina ajenda nafxenya ofirraa balleessaa gadi dee maal taatanii waan fedhan haasaanu hundi kee dhagaa jirra namni social media irra namni dhageejjen jiru waa ajenda nafxenya by the way gaafa sin kana posti gootanu namni share comment like godhu kun immoo osoo jiru dhiifama connectionidha Oromoo ta'ee osoo jiru warra sanaafiyyuu warra nafxenyaa jira gabaasaa jira siyelee jira gabaasaa jira Radisa nafxenyaan biltsiginnaan diina uummata Oromooti kana beeknee taa'uu qabna sinigalee abadan wanti fedhaato tarii borillee biyya Londoo ittillee wanta adda gochuu danda'u isin garuu jala buutanii kan jiraan gabaasina keessa moosifadhaa keessan caalchifadhaa keessa qofa posti godhaa sigalee Facebook bile tokko dhaabi kan kee qofa posti godhi kan kee boonsi kan kee jabeesi kan nafxenyaa irra deddeebisi maalirraa goota kan jara sigalamii ilmaan Oromoo maaliif beektanii wanti dubbadheefi arra OMN irra video OMN ndike agarree jira kan biyya London sana wanti ta'ee jira garuu achira screenshot goote gaafa posti gootu diinni kee moo harka siidha sitti gammadee sigalamii sitti gammada diinni kee baga jedha sigalee ati garuu kana dhiisi osoo dhuma Oromoo miidhamu argaa jiru eeyotti matta garuu saa kanatti kan biyya keessa yoo ta'e posti gochuu dandeenya maaliif itti gaafataman biyya keessaa mootummaa zaalima kana sigalee kan biyya keessaa achi keessa kan dhufu posti gochuu dandeenya kan biyya keessaa dhufu garuu kan biyya alaatti ta'aa jiru wan biyya garaagaraa tarii bor Jarman ta'aa Awurooppaa eessa London eessa ta'uu danda'a kan jara kana wanta badee jiru postiin godhina ijoollee Oromoo dhiisa wanti fedhe nu mudatu nuti kan moo uummata Oromooti nuti ni bilisoomna nuti haqamna ni wala boomna sinigalee kan biyya keessa fidaa posti godhaa waan dhugaa ta'e biyya keessa maaliif biyya keessa uummanni keessa sagalee qaban sinigalee sagalee qaban Facebook waan darbe kanaafiyyuu kan biyya gurguddatti kana keessatti taatee ta'aa jiru mudannoo garaagaraa jiru gadi baastee maxxansin irra deebitee commenti ashaanguliti boosu gadi fidda mee maal faayidaan kee dhiiroo mee maal faayidaan keessan Oromoon ko akkastee biyya Londonitti akkastee biyya Jarmanitti maalirraa goota kan biyya asitti gaafatamaa numa malee nama biraa miti maaliif of dandeenya gadi ba'an sigalee ammoo warra gadi ba'an kun ofitti amananii yoon du'e yoon moo'ee jedhee ba'aa jira mee of danda'e gadi ba'aa jira sigalee kanaafiyyuu warra biyya keessaa posti godhaa warra biyya alaa jiran kana dubbatina waan akkasii wanta gaarii qofa posti godhaa Facebook irratti gaafa namni wayi barreessee posti godhu suufii dheeraan dubbistan kanaafiyyuu moo haasa'uun dirqama sinigalee wal bukkee akka hin dabarre kun hin barbaachisu sigalamii waan Oromoo ajandaa nafxenyaa hin fudhatina abadan isin ofii isin jaraaf ajandaa ta'a sinigalee hin barbaachisu kan nafxenyaan barbaachisu nuti moo qaba osooduma akkam ta'e osooduma akkam badii jiraateyyuu kan uummata Oromoo alaabaa kee goota kee ayyuu kee artistii kee aktivistii kee posti share like comment godhu kan nafxenyaa
infidinaa nuti bitu kan barbaadu maal irraa goota kan naaftanya anaa ijaabdani keessaafu warra abbaa miidiyaa irraa waa jarri haasaanu daawunloodi gootee fiddu Facebook irra nama ajaa'ibdu bal osoo ammana OMN share comment like gootee kan naaftanya dhiisi kan naaftanya posti goota kan Oromoo posti goota keessaa kamitti meeti keessaa kami ati eenyu besineen gusilanatti hima isaa waan akkasii ilmaan Oromoo nuti wal gorfata nuti wal deeffata hundas miti ijoollee Oromoo hundas miti jijjirtu garuu tu wal deeffata kanaaf isaa waan akkasii isaa nu barbaachisu sidii galamii isaa waan akkasii gala isin jara ajandaa hin ta'inaa sidii galee isin jara faana deeminaa jara gad deebisaa ofii keessan irra ba'uuf deemaa ofii keessanii ajandaa keessan dheerfadha kan keessan ofii keessanii diinaaf ajandaa ta'a malee kan jara fiddanii ajandaan ta'inaa akka jettee naaftanya nuti dhagaa jirra ejiti posti goota sitiyyuu achirraa gadi buuse sitiyyuu share like comment godhe sitiyyuu jara ajandaa ta'a jira si galamii situ kan jara baayisaa jira saatii kana naaftanyaan tokko gadi baatee biyya kamiin keessaayyuu gadi baatee abada dubbataa hin jirtu waa'ee Oromoo keessattuu kan biyya London kana haasaa hin jiranu garuu osoo bor biyya London naaftanyaan gadi baatee falmatte isin bor kan biyya sana keessaa kan naaftanyaa sintu haasaafi sinii galamii jolle Oromoo taasaaf dhadhaa ajaa'ibdu isittiyyuu commenti share like godhaaf naaftanyaadha sinii galamii kanaaf waan akkasii dhiisaa jolle Oromoo keessan qofa afaan keessan qubee keessan alaabaa keessan ayyuu keessan artistii keessan aktivistii keessan talaqqamaa itti kan warra kaanii dhiisaa nuti wal guddisa nuti wal jabeessa sinii galamii anta hojjetina walitti magatina ana fama jara jibbi jira ijoolleen keenya mu tokko wasiitti ma ijoollee Oromoo wasiitti ma kun ergaa jabduudha shamarran Oromoo dargaggeessi Oromoo sa'aatii kana kaasaati dhugaa sinitti himan kan durii kan dur wal fuutanii uma gochuu hin dandeenye garuu ijoolleen keenya ijoollee naafteenyaas ta'e bilchiginnaas ta'e itti neerumina dhugaa sinitti himaa jira jaratu iyyuu nu balleessaa jira sinii galee gahaba mucaan kee guddattu waatti gortuu hin qabdu naafteenyaa akkan taane abbaan see Amaaraa Oromoo akkan taane jiramii wal keessa makinaa sabboontuun sabboonatti heerumuu qabdi sinii galamii duraa dhiisaa waan fokkataa ati la haga baateen falmanne gaafa borati eerumtu naafteenyaatti gaafa tarii borumorummaan kee way tokko ta'e miidhamu haga baateen falmanne abbaa manaan kee maaloodha naafteenyaadha si galamii yeroo kana maal taatu dhugaa sinitti ma kun immaa ergaa jabduudha yeroo kana maal taatu sitti lufaata gadi baate akka dubbachuu hin dhiisne Oromummaan keessa guba akka hin dubbanne abbaa manaan kee naafteenyaa yookiin Amaaraadha walitti makatina nuti namlaachu walitti makatina dhugaa rabbii keessattuu warreen bilchiginnaa kana keessattuu irraa fagaadha ammumaan beekaa deemaa eenyutu Oromoo faana jira akka biyyaatti illee sabboontuu sabboonatti heerumuu qabu nama Oromummaa isaa beeku nama saba isaa jaallatu nama Oromoo kabaju maaliifi qabsoon uummata Oromoo itti fufaa si galamii bor akka falmattuuf bor akka jabduu taatu ara sabboontuu taatee as dhaabbattu yoo dhattee boriitu eerumte naafteenyaatti deebitee saba keessaa hojjechuu hin dandeessu si galee maal gootaree abbaa manaan kee naafteenyaadha ijoolleen dhiiraa ijoolleen Oromoo naafteenyaa hin fuudhina ijoolleen Oromoo ijoolleen dubaraa dhiiratti hin heerumna warra naafteenyaatti sinii galamii naafteenyaa nu keessaa abaddu zarii isheen baay'isan nuti hin barbaannu nuti zarii isheen baay'isina fakkii gaafa godhattanuu isin gaafa godhattan mucaan keessanii makata si galee abbaadhaan Amaaraa aadhaan maaloodha Oromoo aadhaan Oromoo abbaan Amaaraa kun ta'uu hin qabu si galamii kun hojiirra ooluu qaba isintu nu balleessaa jira dhiiroo itti yaada warri jaallatan illee dhiisaa warra matarii naafteenyaa dhiisaa itti heerumina dhiisaa deebi'a biloo godhaan jibbaa maalirraa gootu sinii galamii walitti makatina hin barbaannuti nuti Oromoon Oromootti heerumna sabboonaan sabboontu kalas akkasiin bareeda si galamii gaafa suu falmachuuf sii tola gaafa suu dubbachuuf sii tola gaafa suu dhalli kee gaafa guddattu illee Oromummaa ishee qabattee deemtee maal gooti abbaan koo Oromoodha haati koo Oromoodha jette si galee maqaa ishee illee maqaa gaarii moggaastaaf garuu yoo wal makattee wal fuute haati ishee Amaaraa yoo taate afaan Amaariffaa moggaastiif abbaan immoo Oromoo ta'a wal makee yoo jiraate yoo Oromummaa kee balleessa sanyii manaa xiyyaanu keessa balleessa
ila osoo dhuma akkamtee osoo maalillee ta'e osoo akkam jaata ila jibba dhiisa deebi'aa burkeedha dhugaa sitti himaa jira hin qalladina waan hin kolfa hin qalladina kolfaan jiraan ijoolleen kolfaan jiru dhugaa sitti himaa jira naaf xinya nurraa dhiisa itti neerumina abadan ijoollee irra jara hin fuudhina isinii galamti nu keessa abaddu nuti oromoo taanee haga duunutti oda oromoo taanee jira miti gaafa duunullee nuti maal oda oromoodha isinii galee waliin makan atarrayyoo sabboontu taate falmattee ani sabboontu jettee falmatte gaafa bilishoomne gaafa naaf xinyaatti heerumtu kanii guyyaa tokko gudhufuu danda'a wanti biraan beekamu gaafa san nama gadi baatee oromummaa kee haasa'uu hin dandeessu maaliifi namni abbaa manaa kee waan naaf xinya ta'eedhaaf sii galamii naaf xinyaan keessa balleessa nuti oromoo taanee aadaa keenyaan duudhaa keenyaan oromoo taanee wal kabalne nuti oromootti heerumna oromoon nu fuudhuu qaba naaf xinya nu keessa hin gashinaa abadan sii galamiti dhiiru maalillee haa ta'u iseen durbaas ijoollee sabboonatti heerumi maalillee haa ta'u amma oromootti heerumi amma oromoo sii ga'u hin jiru sii galii oromoon goota oromoon ati naaf xinyaa tarii wanta garaatiin jiraachuu dandeessa no nama akka oromoon argattan isinii galamii eenyu keeyyuu dhugaa sitti hima walitti makatina isintu nu balleessaa jira amma saatii kana nuti amma biltsiginnaa jenna miti nuti amma naaf yoo ilaaltanii tokkummaa jedhu sobanii hin dammaramnaa jedhu dammaramu jira maaliif beektanii abba iseenaati mana wayyaa oromoo uffatti kan aadaa oromoo uffatti si galee aadaa oromoo uffatti oromoo waan taateedhaaf inni abbaa mana kan amaaraa uffata maaliif amaaraa waan ta'eedhaaf suuraa wayii ka'u sobanii maal jedhu dammaramnee jirra nuti jaala keebsanii isa mujarri bar wal fuudhaani amaaraaf maaloodha oromoo wal fuudhee jira nuti kana hin barbaannu si galamii hin barbaannu oromummaa keetiin deemi dhiyoo sirraa bareedaa gaafas ijoollee oromoonatti hin dawalinaa meel tokko maal isinii galamii alaabaa keellee akka fiiti qabattee deemuufillee aadaa keetiin jiraachuufillee sabboonaan sabboontu wajjin sabboontu sabboonaa wajjin sii galee ammaan kan hubachaa deemuu qabdan kan nu balleesse kanarra uummata oromoo qoqqoodaa jiru kanarra uummata oromoo qaagashaa jiru warra naaf xinyaa fi oromoo ta'e walitti makatee wal fuudhe sii galee fikri jaalatu caala no jaalalleen caalu jaalli yoo caale jaalli bakka qaba sii galamii wal balleessu sanyii wal balleessu miti jaalallee keessatti kan deemuu qabu sii galamii dhugaa sitti maal arra kan nu balleessaa jiru arra kan oromoo adda qoodaa jiru arra kan tokkummaa barbaannaa warra amaaraa faa dammaramnaa kan jechaa jiru eenyuudha oromoo qulqulluu miti warra wal makatee wal fuudhee jiru sii galamii warra wal makatee afaan naaf xinyaas afaan oromoos walitti fidee nyaan dineen warra akkasii ofirraa dhiisaa hin barbaadu dhugaa sitti hima amma akkaasaa dhaloonni kun itti deemuu qaba kan wal fuutee walirra falafaltee jira dhiisaa bukkee darbaa garuu sa'aatii kanaa kaasee dhalannammaa kun itti yaaduu qaba hojiirra oolchuu qabdan isinii galamii naaf xinyaan keessaa balleessaa naaf xatiin heerumina shamarran oromoo hagam ila leestiroo caammaa xaraguttee heerumi oromoo sabboonaatti si galamii leestiroo caammaa xaragu isa naaf xinyaa ta'ee wanta garaagaraatti si gogooruu danda'a no naaf xinyaatti heerumuurraa asitti himuu hin danda'u si jammir maaliyyuu wadhuma daamu jaalalli si galamii garuu naaf xiyaatiin heeruminaa nun balleessinaa sanyii nun balleessinaa bilkeetu biltsiginnatiin heeruminaa jarsi hubataa deemaa jarammaa kana nuti dhukeerraa kaasuu qaba jara kanas oromoo wal fuudhaa naaf xiyaan biltsiginnaa walaa fuutu achumatti jira lurraa gataa yaa kana yoo hin taane walitti nun makinaa maal godha borgadi baatee ati ko oromoodha abbaan ko oromoodha yoo jette anamma abbaan ko faati ko oromoodha yoo jedhu yoon borkee naaf xinyaatti heerume no makaa ta'ee jira sigalee oromoo dubbachuu fi abbaan manaan ko naaf xinyaadha isaafis dubbachuu fi ati ko oromoodha sigalamii walitti makatina ijoollee oromoo ayyeessanimi hojiirra oolchaa kana inni kun qasa guddaa qabsoo jechuudha isin galamii qabsoo inni guddaan isa kana ijoollee oromoo
ijoollee Oromoo dhugaasitti mamiti gaafa isin waan akkasirra of eegdanii tokkummaan keenya jabaata ijoolleen kelle gaafa dhalattu xiqqaadha hamma guddaatti maqaa sabboonummaa maqaa Oromummaa kee itti baastee guddifatta aadaa kee safuu kee duudhaa kee beeksitee guddifatta si galami osoo na argaa jirtanii amma si maalatti himattu osoo na argaa jirtanii na argaa jirtu mi haasaan jirame asirraan ijoollee Oromoo dhugaa isinitti hima akkas godha kana yoggaan taane wal makattanii nu balleessaa jirtu nu balleessinaa ijoollee warra kaane qoosuu danda'u maaliif jarri kun warra biltsiginnaadha sii galee warra biltsiginnaa warra amma walitti galtee jirtu naaftinyaaf amaaraa taate amma biltsiginnaan kun maanni beektanii warra walitti galee jiru sii galee warra amaaraa fi Oromoo ta'e walitti galee jirutu iyyuu ila Oromoo fi sin dubbattu amaaraa fi sin dubbattu yookaan maal jetti inyaa aandinan jetti gadi baatee jarri kun maaliif waa walitti galtee jirtuudhaaf naaftinyaaf amaaraa taate Oromoo taate sii galamii garu osoo dhuguma sabboonaaf sabboonatti garu maal gooti infalmatti agaduututti Oromummaa seetiif haga fidhi wanti dhufi yaa dhufu haga fidhi waan ta'aa ta'u ijoollee Oromoo warri dubartii naafiyatti heeruminaa warri dhiiraa naafiyatti fuudhinaa sinii galamii inni kun isa guddaadha qabsoon keessan maaliif qabsoon uummata Oromoo beekamu arra yoo bilisummaaf innis booddee waan ta'eef beekamu bilisoomna jettan yoo booddee bilisoomnu kana in bilisoomna kun beekamaadha ni bilisoomna yoo booddee an bilisoomera jettetti gammaddellee dogoggorte jaraata nyaafuute yoo booddee wanti biraa ka'ellee beekamu si galami akka naannootti illee ha naafxinyaatti eerumtee nu balleessina hin barbaannutti sini galami kuni kana irra deebi'ee wanti sitti barbaadu radebe sitti wanti barbaadu radebe ihwana sinyicha ijoollee Oromoo abadan naafxiya fanan deemina dhugaa sinitti hima jalan deemina qajan comment letting kennina isin keessan jabeeffadha isin keessaniin boona si galami keessaniin boona nuti maal dhabne Oromoon maal dhabe Oromoon ayyuu qaba Oromoon artistii qaba Oromoon beekaa qaba ya Oromoon waan hunda qaba osoo nuti keenya boonsuu keenya bisu dandeenyu naafxanya biltsiginnaan diina uummata Oromooti sinii galami akka naannootti illee barree jirra akka naannootti illee barree jirra sinii galami biltsiginnaa naafxanyaan diina kee jala hin fiiginaa ilmaan Oromoo please dhiisaa deebi'aa irra warra fokkoo irra dhiisaa commentistiin kennina haga fedhisi haa dinqisiisu haga fedhe yoo jala fiidee comment illee share gootu kan jaraa jirra oolchaa jirta kan kee garuu balleessaa jirta si galami kan jaraa hojiirra oolchaa jirta ijoolleen tokko akka waan jirami yaanni keessan maal beektanii yeroo isin akkas gootu naa galaana akka waan jara qeeqxanu fakkaata kun garuu jara qeequ miti jaraaf ajandaa ta'aa jirta si galami jaraaf wanta gaarii hojjetaa jirta si galami ati garuu kan jara dhiisi kan jara firraa dhiisi keetiin fayyadami kee boonsi kee jabeessi si galami amma ijoollee biyya London kana ummanni Oromoo biliyoona 50 jennaa afudhannu ummanni baay'een jiraachuu danda'a biyya keetu diyaaspooraan of baay'eedha dhugaa rabbi galataa rabbi jara kana isin Facebook irra mili tokko dhaaba alaabaa keessan artistii keessan ayyuu keessan postii godha naafxinyaa postiin godhina ofirratti sinii galami naafxinyaa postiin godhina omaa jaraallee hin barbaachisu sinii galami omaa jara hin barbaachisu nurraa dhiisa kan jaraa kana dhugaa sitti maa jira nurraa dhiisa ijoollee Oromoo waasi gochuu qabdan maanni beektanii isinti iyyuu jaraaf ajandaa ta'aa jira sinii galee ajandaa ta'aa fi jitu jaraaf ajandaa fudhattanii kan jaraa post gochuu hin qabdan jaraaf ajandaa ta'a naafxanyaan uummata Oromoo amma maal jetti
alaabaa shanii yookiin alaabaa olee itti gadi baate maaliif gaafa alaabaan keenya fannifamu naannoo tinaatti imbaasiin tinaarratti jarri maraatanii yoo dhaggeeffattanii abbaa miidiyaa irratti ummanni naafxanyaa kun keessattuu ummanni bilisiginnaa kun maraachuu hedaa jiru warra maanyaa bichuu gaana minaamin jedhan kun maraachuu hedaa jiru mootummaan kun jilbeenfachuu fi xiqqoo safee jira kufuufaafi sigalee kufuu hedaa jira maaliif galiin ni argatu imbaasii kanarraa waan qoosaa miti keessaafuu sabboontonni Oromoo hojii isanii ba'aa jiru biyya guddatte kana keessatti hojiirraa isanii ba'aa jiru nuti hin barbaadu jedhanii ba'aa jiru sabboontonni Oromoo sa'aatii kana simmiitii meemee akka meemee dhugaasitti meemee ankee aan akka kootti gammachuun keessa galachuu dheengaddi sabboona nama lama way argee ture hojiirraa isanii ba'an si galamee hojii miindaa jararraa ba'anii yoo miindaa jara kanaa nyaadhe miindaa kana nyaachuun waanuma yookaan dhiigilmaan Oromoo dhuguu nyaatu fakkaate isee irraa bahee jira si galee maaliif waarumatti itti gubatu kanaafiyyuu narratti hin dawwalinaa please ijoollee Oromoo adaraa keessan narratti hin dawwalinaa asiif irraa ba'aa jira yeroo mara narratti hin dawwalinaa maal isinii na argaa jirtanimi ani ko naa ijaabdu isin beekaadha moo isin wallaalaadha kanaafiyyuu ijoollee Oromoo reedde wanti tumaanni beektanii warra amma naafxanyaa faarsi warra Oromoo ta'e suuraan yookiin amma Oromoo taanee afaan Oromoo aasaa alaabaa milik faarsaa jiru jarri kun warra makaadha siiga lamii ilmaan Oromoo jarri kun warra makaa warra mucaan jaraa dhiigni see Oromoo dhiigni see Amaaraa taatee jirtudha maaliif isin dingu balamman saayyuu siiga lamii kana immoo kan balleessuu qabu dhaloota kana nutu balleessuu qabu waan akkasii kana balleessaa siigalee ولا أبداً وما كسر بالليسا أتشوما جرو ولا فوتو على بس كبدي أتشوما تكفي ناتان نتيجرو على با كنيان بونا على كنيان ديمنا سني كلامي لا أرمو لا عاداكي ها بكمتي أرمو ما كيتي قافتي أرم تنافتنيات سرّا سيجلامي سرّا بالليسو مالي في جرّي ورنا فتنيا كان برباد وانا تيداف سني كلامي أنا فيو أروما كتير يوجا مدة أجيبون ساجد كابسون كان يتفقوا موتوما هو جلبين فتشو جيجرا جلبين فتشو جيجرا سني كلي كابسون كيرو بيجي ساقو تشاجر تو وان سالا سني كلي وان بونسا osoo qeerroon kee jirtu osoo qarreen kee jirtu mootummaan kun irratti jilbi ummata Oromoo jilbichuu barbaade hin danda'u abadan diigale abbaan barbaade waan barbaade jiru abbaan waan barbaade deeggaru ati garuu Oromummaa kee jabees ati garuu maalummaa kee beek siigale osoo qeerroon keenya akkas rakkataa jirtu osoo akkas ta'aa jirtu qeerroon keenya nuti garuu ajandaa biraa ta'uu hin qabnu siigale ofii keenyaaf jabeessin isinii ijoolleen Oromoo tokko maal ni beektanii waa hubannoo hin qabdan ha bilisiginnaan sobdee isin faana akka waan Oromoodhaaf dhimmamtee kadiroo elemoo jibbitee isa osoo arrabsanii isa osoo jibbanii bilisiginnaan maaliifi osoo inni Oromoodha hojjetu waan beektuudhaaf amma garuu maal gochaa jiru YouTube isaatii fi FB isaa riippoortii gootee jirti sigalee bilisiginnaan annaafti yaan jiru kan bilisiginnaadha sobdee akka waan Oromoodhaaf gubattee in sobaa maaloodha jettee sobdeen nufaana iriirtee bilisiginnaan Facebookiidhaa fi YouTube kadiroo riippoortii godhanii jiru isni galee sanuu viidiyoo haqanii jiru inni garuu ummata Oromootiif osoo in taayin osoo hin rafin hojjetaa bulaa jira dhugaan sinitti maa jira wanti inni haasa'uuf wanti inni OMN inni haasa'u garaagarummaa hin qabu si galee bargit yoo dursee haasa'uu danda'a sini galami isin garu kan bilisummaa dinquu naafxeen akkas goote isin ummanni Oromoo nama kan ta'e firoo busoo dhabetiyyuu arra kuno bilisiginnaan as deebitee ana Oromoo hin jiru kan Oromoo hin jiru jechuun baay'ee tulfaata kan saa gubuudhaaf kuno macarashaa gaanii jiru dhumarra gaanii jiru sini galee dhumarra garuu gaafanni achirraa bu'e gaafanni oduu kana gabaasuu dhiise
ila itti gaabbitu ijoollee Oromoo itti gaabbitu sini galami inni garuu dhugaa jirtu funaannatee ila qeerroof qaree biyya garaagaraallee dhiyeessee wanta adda addaallee Oromoof ila qabsoon uummata Oromoo xiqqoo hin qabdu beek waan tokko waan beektu yoo dabarfatte kun waa xiqqoo hin jedhamu si galee gadi baatee haasa'u miti Facebook irratti luwaati maxxansitu xiqqoo hin jedhamu qomusee ibsa waan ta'eedha si galami gaafa inni garuu achirraa bu'e gaafa jalaa gubate gaafa inni as bayaa haasa'uu dhiise ila sitti dhaga'ama ayii jettu gaaf sana ayii jettu har'a garuu isin naaftanya afaan hiriirtanii bilsiginaa afaan hiriirtanii kadiroo jibbaa jirtu kadiroo arrabsaa jirtu kadiroo irraa waan buustan hin qabdan garuu akka kootti anam kadiroo hin beeku biyya isaallee hin beekon garuu ummaa hin beekan malee biyya isaallee eessa kateellee hin beekun kadiroo garuu dhugaa dubbachuuf jecha gara sitti dhaga'ama sin guba ganaa diga lamii kanaaf ijoollee Oromoo waan akkasii afaa jira deebi'a yeroo bilsiginaa sobdee ajanda garaagaraa fiddu isin dhugaan seenaa jaarri sobdee sin kuffisuudhaaf sigalee bilsiginaa ni Oromoodha bar sobdee uummata gugurte malee birriitti warra garaaf jiraatu uummata garaaf jiraatu bilsiginaa paartii warra garaaf jiraatu sigalee bilsiginaa paartii sana mee bilsiginaa paartii jedhu malee eentu asee waa'ee sana eentu fete bilsiginaa paartii eentu keessaa harka qaba qeerroo moo qaree moo ayyuu moo artistii moo aktiivistii moo eentu keessaa harka qabame bilsiginaa paartii sana ofii jiraatii fidanii opiidiyoo dullattii kaasanii malee bilsiginaa paartiin waan beeknu hin qabu uummanni Oromoo bilsiginaa paartii waan beeknu hin qabu abadan sidii galamii waan beeknu hin qabu uummanni Oromoo bilsiginaa paartiin kun kaluma eenyuti kaluma jarreen akka taayee danda'a akka addisuu kanneen akka namicha milinik kan Abiy Ahmed kan akka isaa kan sigalee kan jaraati bilsiginaa paartiin uummanni Oromoo quballee hin qabu uummanni Oromoo waan beekullee hin qabu yoomillee kanaan bilsiginaa paartii dhiisiiti sirni naafee kun kufuu ga'ee jira amma sigalee sirni kun kufuu ga'ee jira uummanni Oromoo osoo filate uummanni Oromoo osoo keessaa harka baate akkasin ta'u ture waan uummanni Oromoo paartiin kun uummata Oromoo ceesa ta'eeti xayyi